Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota, jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenya Wangeel Tuubii biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee galanni fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti saafaa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamanii yaadatamanii waliin geessan baga wajjumaan nu geenye. Araarsummaan ergamootaa, eegumsi ergamootaa, araarsummaan ana keenya qulqulleetti dubroo maaramii, dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Sillaasee lafaa fi bakka isin jirtanitti hunduma keessan duukaa haa ta'u jecha. Guyyaa har'aa kana barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 11ffaa waa'ee kadhannaa. Ganama keessaa sa'aatii 3tti kadhannaa kadhatamuu kan jedhudha. Guyyaa har'aa kana bal'inaatiin kana ni ilaalla. Barii obboroo kan sa'aatii 12 yeroo darbe kutaa 10ffaa keessatti ilaallee jirra. Har'a immoo kutaa 11ffaa keessatti barii obboroo ganama keessaa sa'aatii 3tti immoo kadhannaan kadhatamu maalidha kan jedhu akka barsiisa yookiin immoo akka seeraa fi heera mana amantaa keenyaatti. Waliitiin ni ilaalla. Innis kadhannaan ganama keessaa sa'aatii 3tti kadhatamu. Yaa gooftaa ati gadi fagoo sana yookiin immoo bakka gadi fagoo sana keessa na waamte. Yaa gooftaa sagalee koo dhaga'i, gurra kees gara kootti qabi. Kadhannaa koos kan na dhaga'u haa ta'u jedha. Gurri kee kadhannaa koo kan dhaga'u haa ta'u. Atis immoo lafa gadi fagoo keessaati na waamtee jedha. Cubbuu koos immoo otoo hin eegin yaa gooftaa eenyutu si fuuldura dhaabachuu danda'a? Cubbuun isaa otoo ittiin lakkaa'amin, gochaan isaa otoo ittiin lakkaa'amin fuuldura kee dhaabachuu kan danda'u eenyudha jedha. Egaa dhugumatti Waaqayyoon badii keenya, gochaa keenya, cubbuu keenya otoo nurratti hin lakkaa'in dhiifama isaatiin, jaalala isaatiin, fedha isaatiin, fedha abbaa isaatiin badii keenya hundumaa nuu darbuu isaa eenyumtu immoo fuuldura isaa dhaabachuu kan hin dandeenye nuti garuu arjummaadhaan baay'ina dhiifama isaatiin fuuldura isaa ni dhaabanna. Dhiifamni si biraatii argama waan ta'eedhaaf yaa gooftaa maqaa kee abdii nan taasifadha. Lubbuu koos seeraatiin obsitee ganama bariis sa'aatii kanarraa eegaltee hanga galgalaatti, ganamarraa eegaltee hanga galgalaatti lubbuu koo Waaqayyoo ishii biratti abdattee jedha. Ganamarraa eegaltee amma galgalaatti lubbuun koo eenyuutiin abdattee? Waaqa ishii abdattee jedha. Ilma namaatiif abdii kan ta'u, ilma namaa kan abdachiisuu danda'u qaamni biraa yookiin immoo waaqni biraa hin jiru. Waaqayyo qofaadha. Lubbuun keenya eenyuutiin abdatti? Waaqayyoodha. Halkan sana nagaan nu bulchee guyyaa kana immoo nagaan akka nu oolchuuf, guyyaa nagaan nu oolchee immoo halkan nagaan akka nu bulchuudhaaf lubbuun keenya eenyuutiin abdatti? Waaqayyoo fi Waaqayyo qofaa abdatti jedha. Inni biraani Waaqayyo biratti dhiifamni isa biradha. Fayyinni baay'eenis immoo isa biradha. Kiristaanni Kiristoosiin ni abdata. Innis immoo kiristaanni badiisaa, kiristaanota badiisaa hundumarraa immoo ni fayyisaa jedha. Galanni haa ta'u Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ameen jenna. Asirratti gaa faaruu boqonnaa 8 lakkoofsa 2 kaasee kan jirudha. Kan inni jedhu keessumaa faaruu Daawit gaafa dubbisnu dhuma isaa irratti maal jenna? Galanni Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluutiif haa ta'u hanga bara baraatti. Sibaat la'aa woo Manfas Qidduus jenneetu galata galchinaa jechaadha. Isa kanaatiif egaa galanni eenyuuf haa ta'u? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluutiif haa ta'u jedha. Qaama sadii, maqaadhaan sadii, waaqummaadhaan tokko Abbaaf Ilmaanis galanni isaan sadaniif ni ta'a jedha. Haalleluuyaa! Yeroo hundumaa, sa'aatii hundumaa galata Waaqa keenyaaf haa ta'u. Yaa gooftaa arjummaa keetiin, yaa Waaqa dhiifamaa, gooftaa hundumaa Hafuura Qulqulluutiin yeroo dhiphannu hundumaa kan gammachiistu sa'aatii kana akka si galateeffannu fuuldura kee dhaabanneerra.
kan qajeelomte qajeeltuu kan taate sa'aatii kan Hafuura Qulqulluutiin kennaa Hafuura Qulqulluutiin qulqulloota kan ta'an duuka bu'oota kee irratti immoo akka ibiddaa laboobaa kan dhangalaaste sa'aatii kanatti Hafuura Qulqulluu jechaadha. Isin galateeffannaa. Yaa Gooftaa, nama kan jaalattu Gooftaa keenya kadhannaa keenya nurraa fudhadhu. Badii keenya immoo nuuf dhiisi. Hafuura Qulqulluutiin kennaa arjummaa kee nuuf ergi. Lubbuu fi foon niitiif gufuu kan ta'u, lubbuu fi fooniif gufuu kan ta'u irraa nu fayyisi. Jireenya keenya hundumaa, haala waaqeffannoo keenya hundumaa immoo akka bitamuuf qophii akka taasisnu nu taasisi. Gara hafuuraa ogummaa keetti nu gaggeessi. Yeroo hundumaa amala kee jireenya kee kan ta'u Hafuura Qulqulluutiin nurra bulchi. Fedha foon koo yookiin immoo hawwii foon kooti qofa otoo hin laaliin, otoo hin taasisin yaa Gooftaa hunduma kan bittu Gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos siif. Yaa Gooftaa, arjummaa kee kennaa kee nan barbaada. Nama kan jaalattu yaa Waaqayyo, cubbuu koo kan ta'u ana garbicha kee kadhaa koo hundumaa naaf dhaga'i. Kadhannaa koo gara keettis siifan dhiyeessa. Kadhaa koos gara keetti nan dhiyeeffadhaa jedha. Yaa Gooftaa, yaa uumaa koo, ani sirratti of abdadhe. Hafuura Qulqulluu fi ajaja kan ta'u arjummaa fi dhiifama kee akkan fedhuu fi obsaa fi kisoomina titinnaa kan jedhu akka naaf hirtu. Kan nutti dhufe qormaa sana hundumaa obsaatiin galataatiin akkan fudhadhu. Jireenya koo, bara jireenya koo hundumaa tokkicha ilma kee Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraa kan fudhanne dhiphina fannoo hubachuudhaan akka baannu nu taasisi. Qulqulleettii fi eebba kee qaama keenya nu uffisi. Sirrattis yeroo hundumaa dhiifama fuuldura keetti akka argannuuf hanga baraatti jechuudhaan kaa'ee jira. Iyyasuus Kiristoos bagirmaa malakoot yookiin immoo abidda waaqummaa isaatiin badabuuf tibsiite karaa kaabaa baay'ee malakoot yookiin immoo faaruu fi galataatiin jireenya keenya Hafuura Qulqulluu kabajni fi galanni sifni ta'a har'as yeroo hundumaanis bara baraanii jedha jechuudhaan. Egaa amma wantoonni kun kadhannaa yeroo gaggeessu kan sa'aatii 3 ganamaa kan jennudha jechaadha. Inni biraan immoo 6 sa'aat si'oon yookiin immoo sa'aatii 6 gaafa ta'u ekkula qan giddu galeessa guyyaa immoo kan jennu. Egaa amma isaan kun warri nuti isinitti himaa jirru kuni gosoota kadhannaa garaagaraati. Dirqama kana qofaa ta'uu qaba jechuu miti. Gosoota kadhannaa garaagaraati jechaadha. Faaruu 53 irratti immoo kan jiru guyyaa keessa giddugaleessa guyyaa sa'aatii 6tti yaa Gooftaa maqaa keetiin nu fayyisi, humna keetiin immoo nuuf murteessi. Yaa Gooftaa kadhannaa keenya faaruu 53 jecha lakkoofsa koo kaasnee hanga dhumaatti gaafa laallu kadhannaa keenya nu dhaga'i, afaan keenya jecha kee akka dhaggeeffatu. Warroon kaanis nurratti ka'aniiru, warreen cimoonnis lubbuu keenya ni barbaadu. Yaa Waaqayyo, garuu fuuldura keetti kan hin raawwanne kunoo waa yaa Waaqayyo anaan immoo na gargaara. Gooftaa koo, lubbuu koo, gargaaraa koo isa duraa caala diinota koo fakkaataniiru jedha jechuun hammeenyi diinota koo gara diinota kootti ni deebi'aa jedha. Hammeenyi isaanii gara diinota kootti ni deebi'a. Nu balleessuuf, nu kuffisuudhaaf, nu barbadeessuuf warra yaadan hammeenyi isaanii gara isaaniitti ni deebi'aa jedha. Dhugumatti balleessin eeyyama keetiin nan aarsaa dhiyeessa. Eeyyama keetiin aarsaan dhiyeessa. Yaa Gooftaa, waan gaarii fi maqaa gaariitiin sin galateeffadha. Dhiphinaa fi rakkoo hundumarraa na fayyistee ta'u anis immoo diinota koo irratti argamteetta waan ta'eef yaa Gooftaa kadhannaa koo dhaggeeffadhu, jecha kadhannaa koos dhaga'i. Hin callisinis na sordofi. Nu dhaga'i yeroo gadda koo jooraa raafamaa akkan hin taane. Galanni Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiif hanga bara baraatti amiin jechuudhaan ka'ee jira. Haalleluuyaa Waaqayyootiif yeroo hundumaa, sa'aatii hundumaa galanni uumaa keenyaaf haa ta'u. Yaa Gooftaa, yaa uumaa koo Iyyasuus Kiristoos Addaam
gannati irratti hojii hojjeteen badiisaatiin badii cubbuu isaarraan ka'e sa'aatii jaatti eeyyama keetiin fannoo irratti kan fannifamte kanaaf san irratti immoo kan barraa'e xalayaa garbummaa koo cubbuu koo sana dhiifama naaf taasisi anis immoo gara keetti gara uumaa kootti galataa fi kadhannaa koo nan dhiyeessa atis immoo jecha kadhannaa koo naaf dhaga'i nas dhaga'i ganamas halkanis yeroo hundumaa sin galateeffadha gara keettis nan ilaala yaa gooftaa jecha koo dhaga'eessee lubbuu koo nagaadhaan jiraachisi waa'ee badii koo baay'ina badii kootiif immoo gara keetti kanan dhiyeesse hojii sana kadhannaa sana jechaadha kan jaalatte haadha koo qulqulleetti dubroo maariyaam kadhannaa koo tokkicha ilma kee fuulduratti jaalatamaa fi ana garbicha kee kan ittiin si kadhannu jecha kadhannaa koo otoo gargar hin kutiin abbaa dhiifamaa kan ta'e waa'ee koos waa'ee fannoos waa'ee dhiphina fannoo fudhachuu keetiif jedhiiti akka na dhageessu sin kadhadha jedha. Yaa gooftaa arjummaan kee atattamaatiin naaf raawwatu sin kadhadha. Ati immoo giddu galeessa lafaa irratti qoricha ta'uudhaan kan fannifamte harkoonni kee fannoo irrattis kan bal'iste. Kanaafuu nama hundumaa gara keetti ni iyyu. Nama hundumaa kan jaalattu yaa Waaqayyo siif galanni ni barbaachisa. Kan hin xoolagne kan hin banne maqaa keetiif nan sagada. Ati immoo arjaa fi kan badii koo dhiifama badii koo sin kadhadha. Addunyaa hundumaa kan qabatte tokkicha ilma kee gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos yaa abbaa keenyaa si galateeffanna. Ifarraa argame tokkicha ilma kee dhiphinaa yaaduudhaan kan siif dhiyeessu kadhannaa koo narraati fudhadhu badii koo galmee kitaabaa irraatii naaf barbadeessi. Addaam irrattis hojii badaa seexanni kan inni barreesse xalayaa garbummaa isaa xalayaa gadiraa isaa ilma kee dhiphinaa fi akka badu ammas ilma kee fannoo irratti na eegi kan eebbifame akka ta'uudhaaf hojii gaarii hin taane irraa na eegi kan eebbifame bara kanaa kenni kan kadhatee fi jibbiinsa malee kan jiraatu jireenya naaf laadhu maqaa kee galateeffachuudhaan siif sagaduudhaan tokkicha ilma kee fuulduratti murtoo irraa bilisa akkan ta'u qulqullootaa fi raajota waliin akkan danda'u na taasisi. Yaa gooftaa siin baatameera hanga bara baraatti immoo akkan hin qaanofneef diinota koo akka isaan natti hin marsine anarrattis immoo akka isaan of hin tuulle nan dhiisiin eeyyama keetiin dhiphina sana keessaa sa'aatii sanatti naa guugi. Rakkoo fi gammaganummaa kee irraatii na eegi eebbi kee ana faana otoo gargar hin citiin diinota koo irraa na fayyisi. Tokkummaa kee dandeettummaa kee galanni abbaa ilma hafuura qulqulluutiif haa ta'u hanga bara baraatti jedha. Egaa akkuma beekamu kadhannaan kun kadhannaa afaan Amaariffaatiin barraa'e. Kitaabni kun kiristaanni guyyaatti yeroo torba kadhachuu akka qabu kan jedhu ክርስቲያን 7 ጊዜ የጸሎቶች በጥያቄና መልስ ክርስቲያን የሰባቱ ጊዜያት ጸሎቶቹ በጥያቄና መልስ ክርስቲያንኒ ከደና የሮ ቶርባ ጋፊ ፊ ዴቢቲን kan jedhu kaa'ee jira. Inni biraan sa'aatii 9tti immoo guyyaa keessaa kan kadhatamu jedha. Yaa gooftaa gurra koo gara keetti as qabi naaf dhaga'i. Rakkina koos immoo ani miskiinii qulqulluu kan ta'u lubbuu koo eegi. Yaa gooftaa koo sitti kan abdate garbicha kee irraa fayyisi. Yaa gooftaa guyyaa hundumaa gara keetti nan iyya na fayyisi. Garbicha kees lubbuu koo garbicha kee lubbuu koo gammachiisiin. Yaa gooftaa ija koo gara keetti nan kaasa. Yaa gooftaa atis arjaa fi abbaa dhiifamaa warra si waaman hundumaatiif yaa gooftaa kadhannaa koo naaf dhaga'i laphee koos naaf dhaga'i jedha. Kadhannaa koos naaf dhaga'i jedha. Yaa gooftaa ana fayyisuudhaaf ilaali. Yaa gooftaa anas gargaaruudhaaf atattamaan kootti lubbuu koo kan barbaadan haa sodaatan. Haa qaana'anis waa namaatiin kan irratti mari'atan
gara duubaatti haa deebi'anii ana kan barbaade hundumaa sirratti kan raawwatan hin gammadiin fayyisummaa kee kan jaalatan hundumaa yeroo hundumaa Waaqayyoon guddaadha haa jedhan. Anas immoo rakkataa fi ana miskiinii kanan ta'e yaa gooftaa na gargaaraa koo kan taate karaa kee irratti na barsiisi dhugumatti nan deema maqaa kees waamuudhaaf laphee koo keessattis nan kaawwadha yaa gooftaa laphee koo keessatti sin galateeffadha hanga baraatti maqaa kee nan kabaja dhiifama kees anarratti immoo ni baay'ata lubbuun koo Si'ool keessaati baasteettaa jedha. Yaa gooftaa warreen daboonni anarratti ka'aniiru. Warreen namoonni immoo waldaa isaanii keessatti lubbuu koo ni barbaadani. Fuuldura isaaniitti immoo ati garuu hin raawwanne. Yaa gooftaa ati garuu abbaa dhiifamaa gara laafaa kan ta'e fi horii isaan kee kan fagaate dhiifamni kee yeroo hundumaa kan baay'atedha. Gara kootti ilaali dhiifama naa godhi. Anis immoo garbichi kee humna naaf kenni. Garboota dubartootaa fi ilma kee irraati mallattoo waan gaarii kan ta'e ana faana akka taasistuudhaaf kan kennamu kan sodaatanis yaa gooftaa warra dagatamanis galatni siif ni ta'a yaadadhuun galanni siif ni ta'a abbaa ilma hafuura qulqulluutiif hanga biraatti ameen haalleluuyaa. Haalleluuyaa yeroo hundumaa sa'aatii yeroo hundumaa waaqayyoof galanni haa ta'u Kiristoos waaqa koo yaa Kiristoos waaqa koo anaafis kan naaf kennite sa'aatii sana keessatti bakka gadi fagoo keessa badii koo kanarraati barbadeessite. Badii koo kanarraati barbadeessite yaa gooftaa kadhannaa koo fuuldura keetti haa dhiyaatu akka jecha keettis hubannoo naaf taasisi. Kadhannaa koos fuuldura keetti akka qaqqabduuf jecha keetiin na fayyisi yaa gooftaa fannoo irratti eeyyama keetiin kan fannifamte. Yeroo hundumaa lubbuu koo isa liqeessaa abbaa koo akkan si kadhadhuu fi mirga koodhaan mirga keetti kan fannifame isa wanbadicha yookiin immoo saamticha gannataa yookiin immoo galtuu mootummaa isaa furtuu mootummaa isaa kennitee fi gara gannataatti akka galchite badii kootiin kanan kufe anas immoo arjummaa keetiin na yaadadhu lubbuu koo galata kee nan dhiyeessa ifas kennaas naaf ibsi kan hin duune kennaa kee baay'ee xixiqqoo ta'e iccitii naaf hiri gaarummaa kee irraas immoo yeroon hirmaadhutti siif otoo walirraa hin kutin galata nan dhiyeessa. Dhiiga gaarummaa kee miidhagina kee arguudhaaf akka nan danda'u Iyyasuus Kiristoos yaa Iyyasuus Kiristoos na eege waa'ee koo qulqulleettii dubroo maaramirraa kisoominaan kan dhalatte fannoo irratti fannoo baattee du'aan abidda waaqummaa keetiin kan mo'atte warra du'an keessaa adda baatee ka'uu keetiin du'aa ka'umsaatiin kan abboomte jiraataa Kiristoos yaa uumaa ko ana garbicha kee kan na oomte anas garbicha kee na hin callisiin jaalala kee naaf ibsi ati abbaa dhiifamaa waaqa haadhaa fi abbaa haadha kee qulqulleettii dubroo maaramii fi waa'ee koo kanan siif dhiyeessu kadhannaa koo naaf fudhadhu lubbuun koo du'a irraa na fayyisi waa'ee qulqullummaa maqaa kee jedhiif eeyyamatiin nan dagatiin waadaa kee arjummaa kee narraa hin fageessiin waa'ee jaalatamtoota kee dhiifama arjummaa kee narraa gargar hin kutiin waa'ee jaalatamtoota kee Abrahaamii fi Yisaaqiin waa'ee Yaaqoobiif jedhiiti arjummaa kee narraa hin fageessiin mirga keetiin kan fannifame isa saamicha akkuma fudhatte badii baay'ina badiirraati du'a murtoo kan naaf qophaa'e badii koo hundumaa kan ta'u otoo hin beekin abidda waaqummaa keetiin kennaa argachuudhaaf kan iyyu anas gooftummaa keetiin yeroo mul'atutti ana akkuma isaanii arjummaa keetiin na yaadadhu gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos ati tokkicha ilma kee kan ta'e ati of jireenya keenya kan taate dhiiga kee dhongalaastee abaarsa badii keenyaatiin kan gargar sirraa baane qulqulluu fi qulqullaa kan ta'e maqaa kee nan kadhadha sammuu kootiin hawwii koo biyya lafaa dhabamsiistee hawwii koo samii akkati naaf hirtu arjummaa keetiin akka naaf raawwatamu yaa gooftaa sa'aatii kana kadhannaan sii dhiyeessu
kadhatan gara keetti dhiyeessu yeroo hundumaa jaalatamaa akka taasistuuf seeraa fi abboommii keetiin cimee akkan jiraadhu siif waan gaarummaa akkan hojjedhu yeroon qophaa'u na taasisi. Asirrattis kan si sodaatu kan ta'e foon adda baatee lubbuun gara keetti yommuu ishee waamamtu dhugumatti waan gaarii hojjetanii dadhabbii isaanirraa qulqullootaa fi raajota wareegamtoota waliitiin carraa isaanii nuuf kenni har'as yeroo hundumaas bara baraan amiin jedha. Halkan keessaa galgala keessaa sa'aatii 11tti kadhannaa kadhatamuu amma kan laallee kadhannaa sa'aatii 6 hanga sa'aatii 11tti amma 9tti jirudha. Amma immoo yeroo itti aanu immoo kutaa 12ffaa sa'aatii 11 hanga halkan keessaa sa'aatii 6tti kadhannaa jiru kan jiru walitti ni ilaalla. Har'aaf kutaan 11ffaa garumaatiin nu ga'a, kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate waaqa boolii keenyaa raajotaaf galanni haa ta'u, galanni waaqayyoof haa ta'u. Horaa bulaa deebana nagaan tura.